gaa'elli maal akka ta'e yookaan akkaataa gaa'elli ittiin geggeeffamudha nu ilaalaa jirru. Yeroo tokko waan tokkotu jira. Ani dubartoonni tokko yookaan dhiironni tokko si kofalchiisu. Maal jedhu? Ani gaa'ela waan jedhamu barbaadu. Ani yookaan akka Phaawulos ta'a jedhani dhiiraa immoo. Akka Phaawulos ta'uu dadhabee akka Daabiloos ta'a malee takka ture. Shamarran immoo akka ishiin ta'uu barbaaddu hin beeku. Jechuun dhiirri Phaawulos ta'a jedhee gaa'ela qulqulluu baqatee cubbuu hamaa fi jal'ina hamaatti kufee Daabiloos hin ta'ee argama. Hin fuudhuudha. Obboleettonni shamarraniis yeroo tokko gaa'ela waan jedhamu hin jibbu. Gaa'ela hin dhaabdaa waldaa kiristaanaa keessa yeroo baay'ee dhufu obboleonni gaa'ela hin dhaabbanne. Miseensa waldaa gaafa guuchisuuf jennu gaa'ela qabdaa jennee gaafanna. Hin qabu jedhu. Gaa'ela waan jedhamus hin barbaadu jedhu. Hin heerumoodhu. Hin fuutaaree heerumtoo inneen immoo jedhu. Maa inni wanti gaa'ela dhala namaa jibbisiise kun jettanii yaaddu. Riiserchii kana digirii koo isa nama hojjechaa jiru irratti riiserchii yookaan peperii koo isa irratti hojjechaa jira. Itti yaaddanii beektu dhalli namaa maaliif gaa'ela jibbeettanii yaaddu? Mee kana itti yaada isin? Bara kana gaa'elli maaliif jibbame? Dhaloonni maaliif gaa'ela jibbe? Waaqayyo gooftaan machaa nu gargaaru. Gaa'elli tokko immoo maaliif nama ga'an jiru bara kana? Gaaffii kana lamaan mee deebisa. Gaa'elli tokkichi nama tokko maaf hin ga'u? Warri kaan immoo dhaloonni gaa'ela maaliif jibbee? Dhaloonni gaa'ela maaliif gaa'ela dabalataa gaa'ela lama sadii dhaabuu barbaada? Jettanii yaaddu. Mee kana yaada keessa sammuu keessa naannessaa. Tarii deebisaa isinumtuu argattu ta'a. Isa kanaaf gaa'ela qulqullaa'aa beeka Waaqayyo addunyaa kanarratti. Kan dhaabames Waaqayyo biratti gaa'ela qulqullaa'aadha. Yeroo kana gaa'ela xuraatu addunyaa kanarra guutee jira. Wantooti gaa'ela xureessan maal akka ta'e mata dureewwan keenya keessatti kan arginu hin ta'a. Kanaaf addunyaa kanarratti nama ta'ee kan uumame hundinuu gaa'elli isaaf barbaachisaadha. Anaaf gaa'elli hin barbaachisu. Waanuma tokkoyyuu anaaf gaa'elli barbaachisaa miti tarii namni jedhu waan inni jedhuuf hin beeku maalirra dhaabbate akka inni jedhu. Isa kanaaf itti yaadaa toorawwan gaa'ela ittiin geggeeffannuuf akkamitti akka gaa'ela wajjin jiraannu keessa jiraannu beekuun barbaachisaadha. Barumsa kana keessatti namni naammatamne waldaa keenya kana keessa yookaan waldaa Yesuus hunda danda'a keessa jedhee hin yaadu. Jireedhee hin yaadu. Lakkii ana kun nan barbaachisu namni jedhu jireedhee hin yaadu. Kanaaf itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Hundeeffamuu gaa'elaa yookaan barbaachisummaa gaa'elaati kan wajjin ilaallu guyyaa irraa kana. The basemental of marriage. Kanaaf kanadha kan nu ilaallu. Waaqayyo yeroo nama uume dhiiraa fi dubartii akka uume. Namni Waaqayyo uume kun immoo walqixa uumama hundumaa irratti aangoo fi aboo akka qabaatan akka godhe macaafni qulqulluun ilaalaa turre deengadda. Namni uumama isaatiin gaa'ela waan hundumaa irratti aboo qabu wajjin uumame malee gaa'ela uumamuu isaatiin gaa'ela waan hundumaa irratti aboo qabu wajjin uumame malee moo'amaadhaan gaa'ela moo'amaa yookaan moo'amaa ta'een gaa'ela Waaqayyo jalqaba uume sanaaf Waaqayyo haboo kenne. Gaa'elli waan isa barbaachisu hundumaan kan guutame yoo ta'u kan inni hundeeffames erga wanti hundinuu maqaa godhatee booda. Hundeeffamuun gaa'elaa waan gaarii hin taane rakkoo sirreessuudhaaf ture. Eeguudhaaf ture. Waaqayyo gaa'ela kana kan inni dhaabe waan hundumaa erga uume waan barbaachisaa hundumaa erga kaa'e lafa kaa'e booddee gaa'elaaf immoo haboo guddaa tokko kennee lafa kaa'e. Hundeeffamuun gaa'elaa abbaa hundee waan hundaa isa ta'e
ta'een kan eebbifame yoo ta'u dhiiraa fi durba tokko gidduutti kan raawwatedha jennee ilaalaa kan turredha. Hundeessaan jalqaba gaa'ela bu'uureesseef eebbise Waaqayyo akka ta'es ilaalleerra. Akkasuma uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 akkasuma boqonnaa 2:18 darbee 14 kan nu ilaalle kanarratti bu'uura godhanneetu dubbii Waaqayyoo kana ilaalaa kan nuyi jirru. Kanaafuu hundeeffamuun gaa'elaa horanii akka baay'ataniif waan hundumaa harka jalaa akka galfataniif karoorri gaa'elli uumamee fi isa kana ture barbaachisummaan gaa'elli Waaqayyoo gaa'ela kana dhaabeef. Gaa'elli kiristaanaa waan sadiirra akka dhaabbatudha nu ilaallu guyyaa irraa kana. Gaa'elli kiristaana tokko waan sadiirra akka dhaabbatu ilaalla. Hundeen gaa'elli kiristaanaa irra dhaabbatu waan kana sadeen irra dhaabbata. Waan kana sadeen irra dhaabbata. Waan kana sadeen irra dhaabbata. Gaa'elli kana sadeen irra dhaabbatu yoo ta'e diigamaadha. Isa tokkoffaan sagalee Waaqayyootti hundeen gaa'ela kiristaanotaa. Hundeen gaa'ela kiristaanotaa sagalee Waaqayyooti. Gaa'elli sagalee Waaqayyoo keessa hin jirre taanaan yookaan keessa hin jiru taanaan akka nama cufamaa akka nama mana cufamaa ifa keessa ifti tokko iyyuu keessa hin jirre keessa jiraatuti. Mana cufamaa tokko cufamaa ifti tokko iyyuu keessatti hin himne cufatee keessa jiraatuti. Gaa'ela dubbii Waaqayyoo keessa hin jirre keessa jiraachuu jechuun. Ilaalaa amma inni nama dhiphisu mana cufamaa ifti keessa hin jirre lixxanii jiraachuudhaaf keessatti hojjettanii jiraachuudhaaf yaaltanii beektu. Gaa'ela dubbii Waaqayyoo hundee hin taane fi dubbii Waaqayyoo keessa hin jirre jechuun akka kana jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo hundee gaa'elaa hundeen gaa'elaa kun iddoo qabu jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo hundeen gaa'elaa kun kan inni iddoo qabu sagalee Waaqayyoo kanaan jechuudha. Kanaaf utubaa fi laaxan gaa'ela ijaaree guutuu godhe sagalee Waaqayyooti. Dhagaan keenyan gaa'elaa kan inni hin jigne jabeessee baatu yookiin miidhagsee ijaaree jiraachisuu kan danda'u sagalee Waaqayyooti. Ijaarsa gaa'elaa keessatti kan na ajaa'ibu dhannee gaafa laallu gaa'ela Waaqayyotu hojjetaan gaa'ela keessatti haala mijeessan gaa'ela keessatti Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Akkaataa gaa'elli itti dhaabbate dhannee gaafa laallu akkaataa garaa garaati macaafa qulqulluu kana keessa dhannee gaafa laallu. Isuma uumama boqonnaa tokko akkaataa itti Addaamii fi Hewaan uumaman dabalateeyyuu jechuudha. Akkaataa itti Yaaqoob fuudhan dhannee gaafa laallu akkaataa ajaa'ibaati. Akkaataa Yisihaaq ittiin fuudhan akkaataa ajaa'ibaati. Seermoonii mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Toora mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Garuu dhaloonni bara kana akkamittiin gaa'ela ilaalaa jiru, ijaarsa gaa'elaas akkamitti ijaarrachaa jiru kan jedhu yeroo ilaalaa jirru faallaa dubbii Waaqayyoo akka ta'e. Faallaa dubbii Waaqayyoo akka ta'edha kan nu ilaallu. Waaqayyo gaafa gaa'ela ijaare ijaarsi gaa'elaa ittiin ijaarame dubbii Waaqayyooti. Waaqayyootu dubbatee hojjete. Inni gara biraa lafee irraa hojjete gaa'ela Waaqayyo. Lafee cinaachaa fuudheedha miti ree boqonnaan 2 lakkoofsi 21. Lafee cinaachaa fuudheedha. Sinii galee. Lakkoofsa 21 namichi rafee akka of wallaalu godhee utuu namichi rafoo lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon guuteedha. Waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isa namicha keessaa fuudhe sana dubartii tolchee namichatti geesse. Lafeedha. Dhimmi dhimma lafeeti. Fooni miti lafeedha. Icciitiin kana maal isinitti fakkaata? Ijaarsi gaa'elaa lafeedhaan ijaarame. Lafeerraa maaliif ijaare Waaqayyo? Fooniin jijjiirama. Lafeen garuu achuma jira. Namni tokko yeroo tokko obboleettonni dubartoonni yookaan dhiironni isa jennu furdoodha. Yookaan bifa bareeddi. Akkas fakkaatti inni jedhamu kuni
kanaan gaa'ela gaafa dhaaban obboleettiin tokko xiqqoo turtee qannasuu dandeessi haphachuu dandeessi foonii waan ta'eef gadi bu'uu danda'a foonii waan ta'eef takka turee namni gaafa dhala godhatu namni gaafa jireenya biyya lafaa kana dhiibu haala ulfaataa kana keessa darbu xaasaa maraatuun irra ejjete fakkaata buquun namaa kun hin caccaba foon kun hin dhuma dhumee maaltu hafa kan hin jijjiiramne ijaarsi keessatti hin jijjiiramne ijaarsa lafeerraa kanaaf ijaare waaqa lafeedha ijaarsa lafeetiin ijaarame gaa'ela namoonni tokko tokko garuu haala garaagaraanti kan isaan gaa'ela ilaalan lafeedha gaa'elli lafeedha ijaarsa lafeerraa ijaarame tolchee kenneef gaa'elli tolee walitti dhufu gaa'ela waaqayyo ijaareedha gaa'elli tolee walitti dhufu gaa'ela waaqayyo ijaareedha utuu waliin beekin bara ani hin beeku kana jedhee addaam gaafa dhattanii ilaaltan ani hin beeku ishiin kun eessaa dhufte hin beeku boon amala ishiis hin beekon jireenya ishiis hin beekon namoonni keenya yeroo ammaa kana gaa'ela wajjin dhaabanii anis hin beeku amala kee iyyuu naan galu maaliin kee naan galu sitti nagaraalle gara macaafa qulqulluutti gaafa deebinu namni kun ta'an dura nama argee hin beeku garuu maal jedheen ishiin kun lafeeshi lafee kooti foonshi foon kooti namatti argamte waan ta'eef namee haa jedhamtu amma reefu ta'e gammadee fudhate kan kooti kun lafeeshi lafee kooti eenyu ishiin hin jenne namoonni keenya har'a waggaa 20-30 waliin wajjin jiraatanii waggaa 10 waggaa 5 wajjin jiraatanii hin beekon isin eenyummaa keeyyuu hin beekon waliin jedhanii hin jedhu alif wal uskinaa hin jedhu sin beekon tokkotu gaa'ela araarsina gaaroo baay'ee gaa'ela araarsina ennaan wal lolaniitu araaraaf nu waamanii gaafa dhannu araarsuudhaaf yaalii gooni akka kana jedhe ani ishiin beeku maal jennaan sidumayyuu gaa'ela walitti hin dhufne waggaa amma kanaa wajjin teenye hin beekon isheen akka isheen taate eenyummaa ishee hin fuuneen sidii galee maaliif maaltu kana akka jedhamu godhe akkamitti yaada dhaloonni gaa'ela waliin beeku namni dhaloonni koo wajjin jiraata malee beektu miti waliin beeku gaafuma tokko ga'een sin beekodha gaafuma tokko ga'een ishiin beekodha gaafuma tokko kaatee ani san beekotti maal jedhe addaam garuu lafeen ishee lafee koo hin beeku hin jenne lafeen ishee lafee kooti lafee ofii argachuudha gaa'elli lafee ofii argatanii wajjin jiraachuudha kan kee immoo sin rakkisu kan keetiin eenyuutiin jettu kan keeti of beekta taana gaa'elli lafee ofii beekanii jiraachuudha kanaaf sagalee waaqayyoo kun sagalee guddaadha sagalee waaqayyootiin ijaarama gaa'elli hundeen gaa'elaa sagalee waaqayyooti ifti gaa'ela keessa jiru dubbii waaqayyooti kanaaf dubbii waaqayyootiin nyaanni gaa'elaa dubbii waaqayyooti soorri gaa'elaa dubbii waaqayyooti hundeen gaa'ela kiristaanotaa lammaffaa kadhannaadha kadhanni meeshaa waraanaa addunyaa afuuraa keessatti da'oo jajjabaa jiksudha niwukilar boombii caala humna kan qabu addiin hinotaa kan golgoleessu ga'umsa addaa kan qabudha kadhannaa jechuudha kadhannaan salphame kadhannaa waangoo gaa'elatti suuta jettee qaxxiftu kan ajjeesu kadhannaan gaa'ela hundeessuuf qofa utuu hin ta'in waardiyyaa gaa'elaa eegu isa amanamaa kanaafuu kadhannaan gaa'elaaf yookaan gaa'ela keenyaaf qabeenyaa cimaadha gaa'elli kadhannaadhaan dhaabbatu kadhannaadhaan sooroma kadhannaadhaan eegama kadhannaadhaan soorama yeroo hundumaa kadhannaan soora gaa'elaati gaa'elli tokko tokko kadhannaan qabu kadhatanis walitti hin dhufne yeroo erga wajjitti dhufaniis walii wajjin hin kadhatan in kadhattaa fi abbaa manaa keeti in kadhattaa fi
haadha manaa keetiif tajaajilaan as keessa jirtan waaqayyo nu haa gargaaru. Walii wajjin immoo hin kadhattu yeroo wajjin iddoo tokko jirtan. Hin jiru kun gaa'ela baay'ee keessa kadhannaan hin jiru. Waliif kadhachuun hin jiru. Walii wajjin kadhachuun hin jiru. Inni kuni baay'ee ulfaataadha. Kadhannaan hin jiru taanaan sinii galee akka barbaadetti seexanni keessa kan burraaqu akka barbaadetti wanti amaan dhufe gaa'ela kan diigu addunyaa kanarra yookaan waldoota kiristaanaa lafarraa keessattis ta'e waldoota kiristaanaa onlaayinii kana keessa dhattanii yoo ilaaltan fayya maleetti kan godhe dhukkubsattuu kan godhe waldaa kiristaanaa gaa'ela fooliinsaa badeedha. Gaa'elli fooliinsaa badee waldaa kiristaanaa sin balleessa. Akkamitti jennaan waldaan kiristaanaa gaa'elaa wajjin hammatamtu. Namni tokko waldaa kiristaanaa keessatti gaa'ela malee hin jiraatu. Gaa'elli isaa batamaadha yoo ta'e fuudhaa deema yoo ta'e bakkuma deemutti heerumaa deemtoo ta'e bakkuma deemtutti inni kun maal godha waldaa kiristaanaa fayya maleetti godha dhukkubsattuu godha foolii kan hin tolle godha ejjitootan guutuu godha waldaa kiristaanaa. Isa kanaaf gaa'elli qulqullummaatti eegamuun kan irra jiru kan macaafni qulqulluun jedhu isa kanaaf. Kadhannaa kan hin qabne kadhannaan soora yookaan nyaata gaa'elaa kadhannaan eegumsa gaa'elaati. Maal jedha yaadannoo korraa kadhannaa waangoo gaa'elatti suuta jettee qaxxiftu ajjeesa. Waangoo gaa'elatti suuta jettee qaxxiftu jechuudha. Waangoota gaa'ela diigan baay'ee jira addunyaa kanatti. Kadhannaan jira tana seexanni baay'ee gaa'elaan morma. Gaa'ela qulqullaadhaan baay'ee morma. Maaliif gaa'ela qulqullaadhaan morma seexan? Gaa'ela sirrii hin taane hundeessuu barbaada. Har'a addunyaa keenyarra maaliif dhiirri akka wajjin jiraatu? Seexanni maaliif haala mijeessattanii yaaddu? Dubartoonni akka wajjin jiraatan maaliif haala mijeessattanii yaaddu? Ejji akka baay'atu maaliif seexanni haala mijeessattanii yaaddu? Gaa'ela qulqullaa'atu diigame kanaaf seexanni karaa argate. Abbaan manaa tokko haadha manaa isaa wajjin akka dubbii waaqayyootitti toora isaa eeggatee hin jiraatu yoo ta'e kadhannaa waaqayyoon kadhachuudha inni deebi'u yoo ta'e seexanni karaa argattee maal gootu? Abbaa manaa fi haadha manaa wal jibbisiif. Kazaas ejja jalqabsiif. Kazaas ejja bira dabarsiiftee gara sodomummaatti fiddi. Gara sodomummaatti fiddi. Sodomummaa jechuun gara dhiirri wajjin jiraachuutti fiddi seexan. Ulaan ittiin seexanni gara biyya lafaa kanaa gaa'ela dhuftee ittiin mancaaftu keessaa tokko gaa'ela qulqullina hin qabne gidduun lixuu barbaaddi. Kanaaf waan tokko isinitti hima. Gaa'elaaf eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gaa'ela ofii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Nuyi foon baanna nama fooniiti. Salphaatti dogoggoruu dandeenya yoo waaqayyo nu gargaaruu baate. Kadhannaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kadhannaan hidhannaa guddaadha gaa'ela keessatti. Akka nama gimbii gana ba'ee ijaarsa guddaa gamoo guddaa keessa jiraatuti gaa'elli tokko kadhannaa keessa jira taana. Kadhannaadhaan deddeebi'a taana. Kanaaf isiniin gargaaru waaqayyo. Inni sadaffaani jaalala dhugaati. Ijaarsi kiristaanotaa jaalala dhugaati. Jaalalli hidhaan waan hundumaati kan jedhu inni duraa Qorontos boqonnaan 13. Jaalalli hidhaan waan hundumaati. Nama waliin beekne walitti hidhee tokko taasisa. Jaalalli hin jiru yoo ta'e gaa'elli hin jiru. Dhiirri tokkoo fi durba tokko kan walitti fidu inni duraa fi inni jabaan jaalala. Erga wal jaallatanii booda gara gaa'elaatti seenu. Utuu jaalalli hin jiraatiin gaa'elli dhaabbatu tokkoyyuu gaa'ela hin jedhamu. Namoonni tokko utuu jaalalli hin jiraatiin sababa birrii gaa'ela kan dhaaban baay'ee isaanii nan beekan. Hiriyaa tokko nan qaba nama tajaajiludha. Obboleettii tokkotu Araba yookaan Beeruut kana jirti. Fuudha kanan fuudhoodha inni badaa. Fuudha kana xiqqoo ilaalchi inni gaa'elaaf qabu baadaa miti. Kanarraan kan ka'e kana yaada yeroo baay'ee. Innaan gaaf tokko lafumaa ka'ee nan fuudha jedhee na sarde. Miizee immoo naa taata jedhe. Maala daraa maal ammaa hin jedheen. Lakkadhe. Maal jedhe akkamitti nan gaa'elame. Ishi immoo eessaaf fuutan jedheen. Eessaa fuuta gaafa jedhuun micoon tokko biyya alaatti onlaayinii irratti wal argine yookaan intarneetaan wal dubbisaa jirra nama biyya kootiiti jedhe.
Hin beektaa dur nan beeka tureera egaa micoon bar tokko umuriidhanis kan isa gittu miti. Tuutteetti isa hin deessi micoon. Maal kana duwwaan jireenya tanaan dura jiraachaa turteetti isheen. Jireenya gaafan jedhu toora gaa'elaa irra lixxeetti. Masmara gaa'elaa cabsitee baate tanaan dura. Inni birrii qabdi jedhe. Nama birrii qabduun fuudhaa jedhe. Maa jennaan tokkuma mi'a mana naa guutti jedhe. Inni jennaan maaltu na rakkise nama birrii hin qabne wajjin jedhe. Argitanii hundeen gaa'elaa yeroo baay'ee bakka baay'eetti birrii ta'ee hin argama. Birrii ta'ee argama. Birrii ta'ee argama. Ani hin beeku inni dhuftee dhaqee simatee iddoo tokko kaayee ala mijeessee cidha sana godhee maal goona kaa hin dinnaadhannee eebbisiifne walitti. Cidhi ta'ee maal ta'e takka turini gaafa birriin dhumu balaa bu'e gaafa birriin dhumu wal jibbuu dhufe durayyuu isaan gidduutti bu'uura walitti dhufuu isaanii kan ta'e maalinni birriidha. Gaa'elli birriidhaan ijaaramu birriidhaan diigama. Gaa'elli jiraachuu birriitiin ijaaramu dhumuu birriitiin diigama. Gaafa birriin dhumu immoo walitti geeddaramuu dhufe. Aba birriin mana keessaa torooba ta'ee dhangala'utti innoo hiddan qabu. Akka mukaa sana hin buusu dafee dhuma. Isa dhumni jaalala gidduu isaaniitti waan hin jirreef isa dhumuu wal jaalatan. Obboloo tokko waan dhumuu wal hin jaalatina. Abbaa manaa kee birrii dhabsi jaalata yoo ta'e baay'ee dogoggora guddaa keessa jira. Ati birrii dhab abbaa manaa kee jaalatta yoo ta'e dogoggora guddaadha kun. Jaalalli jaalala. Jaalalli omaa kan of keessaa hin qabne sababa malee Waaqayyo kan nu jaallate jaalala akkasiiti jaalala qulqullaadha. Addumaan jaalalli gaa'elaa immoo adda qaama ofiiti. Kana ta'utu irra jira. Kanaaf jaalala dhugaa irratti hundaa'uu qaba gaa'elli. Jaalala birrii miti, jaalala waa biraa miti. Kanaaf namni birriis jaalatu bar gaafa birriis harkaa dhumu si gatuuf jedha. Namni rifeensa keetti jaalatu bar gaafa rifeensi kee xiqqoo gadi galu yookaan dibata dhabee yookaan rifeensi kee caccabutti ka'u bar fuula sarara irraa garagalfachuuf jedha. Bar namni uffata keetti jaalatu uffanni gaafa moofa'u si buusuuf jedha. Jaalli kanarratti hundaa'u. Hundeen gaa'elaa jaalala dhugaati kan hin jedheef isa kanaaf. Jaalala dhugaati. Kanaaf hundee cimaan gaa'ela kiristaanaa jaalala dhugaati. Jaalalli sobaa bineensa utuu iyyuu isin gaa'ela fakkeessee nama nyaatudha. Akka nama jedhe obboloonni baay'een nyaatamoodha. Jaalala sobaa jaalala dhugaa fakkeessanii namoota baay'eetti wal gowwoomsaa kan oolan. Booda qilillee kan wal buusan cabsanii karaa irratti kan wal hambisan akka qodaa cabaa akka gaagura isa kan nisni keessaa ba'ee honee karaa irratti hafee kan obboleettota keenya taasise jaalala sobaati. Jaalalli sobaa dhukkuba jireenya namaa gadoofee haadhoo ofii salphisuudha. Kanaafuu gaa'ela keessatti jaalala dhugaa malee jaalalli sobaa hin barbaachisu. Jaalalli dhugaan hundee fi simboo gaa'elaati. Hundeeffamuun gaa'elaa dhiiras haa ta'u dhala. Gaafuma dhalatu fuula isaa duraa gaa'elli akka jiru ni beekama. Akeekni yookaan barbaachisummaan gaa'elaaf hundeeffame yommuu ilaallu akka sagalee Waaqayyoo kan inni nu barsiisu horanii baay'achuu fi lafa guutuudha. Waan nama tokko yookiin nam tokkee caalanii nama tokko ta'anii biyya lafarra jiraachuu kan jibbe Waaqayyo horanii lafa kana akka guutaniif. Bulchiinsa Waaqayyo addunyaa kanarratti bulchiinsa tokko gaa'elaaf kenna. Waan hundumaa uume gaa'elaan maal jedhe Waaqayyo hundumaa irratti aboo qabaadhaa jedhe. Gaa'elli akeeka gurguddaa hedduu fi baay'ee barbaachisaa ta'edhaaf kan inni dhaabame jechuudha. Isa kana yeroo biraa kan itti fufnu ta'a. Faadhaa kabajamaan jedha. Amma ammaa seensarra jira. Yaadannoon gaa'elaa irratti yookaan barumsi gaa'elaaf an qopheesse bal'aa fi dheeraadha. Waan sin ajaa'ibuu fi waan ajab sin jechisiisu baay'eetu jira. Taphaatu waliin waddachuu halluu jeetaa barkaachuu astaayitii toora qajeelcha yoo naa kennitan immoo yoo na dubbiftan yaada yoo naa kennitan nan jaalladha. Faadhaa.